amma danda'ametti waltajjii jiru kana to'achuuf yaalii ati goote gaariidha. Garuu sochiin ati goote kun hundumti isaayyuu rukuttaati aladha. Muuziqaan kan biraati kan inni jedhu ati garuu kan rukuttu kan biraati. Morma kee irratti sochiin jiru homaan jedhu garuu dhaqni keessa kaan wajjiniin wal qabatee miti kan inni deemaa jiru. Garaagarummaatu jira. Mormi keessitti socho'a. Miilli kee garuu sirriitti rukutu. Sirriitti rukutu kun maa irraati kan ka'u sirriitti muuziqaa sana dhaggeeffatanii isa wajjin shaakalii gochuu dadhabuu irrattidha. Kan waan akkasii kun kan inni mul'atu. Humna qabda. Humna san garuu rukuttaa waliin qindeessitee deemu irratti kan addaan baaseen kee. Kabira sochiin goote hundaa keessattuu mormaanis gateettiinis qaama kee hundaa ajajuudhaan this is good anaaf gaariidha kun. Waltajjiis to'achuu haalatti yaalte sunis anaaf qubsaadha. Garuu wanti hundinuu halluu bareedinaan gonfachiisu maali rukuttaadha. Rukuttaa irratti sirriitti shaakaluu qabda. Kanaaf rukuttaa haala taanaan hojiin hunduu hiikaan qabu jechuudha. Kanaaf kanarratti baay'ee shaakaluu sirra jira. Eenyumaafuu qabdee kee booddata. kabajamtoota daawwattoota keenya dorgommii daddaraaroo godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataatti qophaa'ee daawwatanii akka bashannanaa jirtan abdii qabna. Mee ammoo dorgomtoota iddoo kanatti argaman dorgomuudhaaf qophaa'aa jiran shaakalarra jiran arginee jirra. Haala kamiin qophaa'aa jiru laata? Isaanumarraa hubannaa ni waliin tura. Mee qophiin maal fakkaata? Qophiin gaariidha. Nuti shaakalli haala gaariidhaan goonee jirra. Qophiin gaariidha. Yeroo darbe hanqina jedhanii abbootiin murtii kan isinii kennan maal ture? Akkamitti immoo fooyyessitanii jirtu? Nuti yeroo darbe hanqinni keenya madiraakii qabachuu fi iddoo hiriira itti galluchaadha. Hiriira hin galtanii nun jedhanii isa immoo fooyyessinee qophoofneera. Haala kanaan dorgomuudhaaf qophoofneera. Qaamni deeggarsa isinii godhee jira akkasiin hojii kanatti cimtaniitiif karaa waajjiraadhaaf turizimii isa ta'u karaa biraallee. Qaamni deeggarsa nu godhan nuutiif waldaa artistoota bulchiinsa magaalaa Burraayyuuti.
Shimale jabe bakasande tete imasi jahalata kaloko tete Shimale jabe bakasande tete imasi jahalata kalamse tete Shimale jabe bakasande tete imasi jahalata kaloko tete Shimale jabe bakasande tete imasi jahalata kalamse tete me mata imase jahalata kaloko tete himpidu himpiji saha imase jahalata kalase tete me makaha himatu imase jahalata kaloko tete hinibu hinimse saha imase jahalata kalase tete shemale jabe bakasande tete imase jahalata kaloko tete shemale jabe bakasande tete imase jahalata kalase tete imase jahalata kaloko tete imase jahalata kalase hojii gamtaadhaan hojjetamu yookiin immoo hojii gareedhaan hojjetamu jechuun lakkoofsaan baay'ee ta'uu danda'u garuu hojiin hojjetan sun tokko ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf irra caalaa cimina isaaniitu natti mul'ata. Kun jechuun gahee baay'ee bareedaa jechuu miti. Hin hafaa haneef sammuu garuu xiqqaa waan ta'eef shakkalii keessataan dhufu natti fakkaata. Yaada gabaabinaan qabu kana. Akka waliigalaatti haala umurii amma irra jirtaniin bakka fagoo geessu jedhee yaada. Qabxii keessanii yoo yaadni hin jiru ta'e dhuma irratti eeggadha. Wantoonni mul'atan sochii qaamaa mudhii olii irratti rakkoon hin turre lammaffaa ritimii keessaas hin baane akkan argetti rakkina ritimii hin qabdu itti fayyadama waltajjii irratti rakkoon kee sochii irratti otoo hin taane staayilii yookiin akaakuu shubbisoota shawaa keessaa yoo xinnaate arfan tokko otoo itti dabalte yeroo dabaltu immoo calluma jettee amma itti fayyadama waltajjii irratti akka namni kamiyyuu sirba tokko keessa seenee sirbutti malee akka seera isteejiitti miti. Seera waltajjii miti amma kanatti sirbaa turte. Namni yeroodhuma kamiyyuu bakka itti shubbisutti walitti naanna'ee akkasittidha. Isteejii taana irratti immoo toora qaba. Kanadha. Ani akka hanqinaatti kana fudhu. Wanti guddaan kaa'amee jira. Garuu irra caala waltajjii fayyadamu irratti ammammi waltajjii na eegne. Kan biraa inni guddaan shubbisa dhuunfaa jechuun bar nama tokko ta'ee waltajjii guutee rukuttaa eegee
akaakuuwwan shubbii adda addaa walitti fidanii tartiibessanii bifa ho'aa ta'een ciminaan nama baay'een hojjetu san nama tokkoon haguugganii ba'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan hoo laallu baay'ee walirraa fagaata jechuudha. Ataan hojjetteef fi shubbisni dhuunfaadhaan mul'achuu qabu irratti hanqina guddaa mul'ata jechuudha. Haa ta'u iyyuu qabxii kee booda irratti eegi. Mee itu isin as galma kana keessatti argamtanii dorgommii daddaraaroo hordofaa jirtanii isin argee maqaan keessan eenyu eessarraa moo dhuftan? Ani Caalchisaa Baay'isaan jedhama. Godina Lixa Shawaa Waajjira Aadaa fi Turizimii aanaa Tokkee Kuttaa irraan dhufe. Gaheen hojii kootii gaggeessaa adeemsa hojii qorannoo fi misooma piroomooshinii waajjirichaati. Waajjira Aadaa fi Turizimii irraa dhuftanii ija ogummaatiin yeroo laaltan dandeettiin dargaggoota dorgomaa jiranii kana maal fakkaata? Hanqinni isaan qaban maal jettanii yaaddu? Garuu ani amma yoon akkasitti ilaalu dandeettii ijoollee dorgomtoota kana baay'iseetuun akka ajaa'ibaattan ilaala. Dhugaa dubbachuuf yaaliin isaan aartii Oromoo guddisuudhaaf taasisan kuni garama fuulduraattiyyuu abdii uummanni Oromoo aartii keessatti abdiin inni qabu guddaadha jedheetani kanan yaadu. Akka waajjira keessaniittoo dorgomtoota godinaalee keessanitti argamaniif deeggarsi isin gootan maaltu jira? Egaa nuti akka waajjira kootti yookiin akka aanaa kootitti yoo nu badhee ilaalu ani dorgomtoota kanaan dura akkaataa dandeettii addaa isaan qaban aartii Oromoo keessatti ijoollee qabeenya adda addaa dhabanii akka barbaadanis socho'anii dandeettii isaanii ibsuu dadhaban keessaa filachuudhaan sadarkaa aanaatti leenjii walirraa hin cinne kennaafii turre. Dokol ya burba magala kolol ansi male biya du kambir otuga kara laga jira durben sumachala jette desa yo durben sumachala hamle ke walin waltajjis nanaanasite qabattu yaalteetta haa ta'u malee rukuttaan ata soggaa rukuttu dabartee darbitee baanaa ta'u malee sirbi kun sirba shawaati. Sirba shawaa sarrisa qaba, gattumeen jira, oltumeen jira. Haala addaatiin kan biraa itti maktee yaaluu yaalteetta. Garuu hamma kana qabbanaadha. Qabbanaadha isa qabbanaa'e sana ho'iftee cimsitee haala sirbittiin asii ol hoggaa sirbamu jira, asii gadi kan sirbamu jira, lukaan kan sirbamu rukutamu jira, gateettiin kan rukuchamu jira. Kan hundumaa haala akkanatti nu agarsiisu nurra ture kan hundumtuu nagarre. Hojiin aartii hojii teeknikaati. Hojii malaan hojjetamudha. Amma ati yennuma dhiichisu mallee lafna rukuttu miillaani humna tokko irratti baay'ata malee teeknikii miti mala miti. Kana laaluun barbaachisaadha. Maaliif akka malee yoo lafa dhiitanii miillumti namaayyuu miidhamuu hin danda'a. Kun laalamuu qaba. Effektii tokko tokko hojjechuun nati yaaltee jirta. Garuu inni yaalte sun immoo akka ati rukuttaa keessaa si baasu bahu si taasisee jira. Kun hir'ina mul'atanidha.
hanuma fe'eefuu qabxiin kee boodarra sitti himama.